Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 10 hanga 17 sani'u baafnee wajjin jirra. Yesuus guyyaa Sanbataa mana sagadaa tokkotti hin barsiisa ture. Kunoos dubartiin hafuura hamaadhaan qabamtee waggaa 18 tokko achi turte. Isheen boqoftee ol qajeeluu hin dandeenye. Yesuus yommuu ishee argee ofitti ishee waame. Dubartiin anaa dhukkuba keetti hiikamtee ta'a jedhe. Harka isaas isheerra kaa'ee isheen achumaan ol qajeeltee dhaabbatte. Waaqayyoof okkubaa geessite. Hangafni mana sagalichaa garuu Yesuus guyyaa Sanbataatti fayyisuu isaa waan jibbeef jarreen achi turaniin guyyoonni 6 hojiitti hojjechuun kan namaaf ta'u jiru. Guyyoota sanatti kottaatii fayyifamaa malee guyyaa Sanbataatti miti jedhe. Kana booddee goofticha hangafichaan isin of tuultuun anaa isin keessaa guyyaa Sanbataatti saawwi isaa yookiin sarreen isaa hidhaatti hiikee bishaanitti kan hin geeffanne eenyu inni? Egaa dubartiin kunis hafuura hamaan waggaa 18 ishee hidheet kan ture intala guyyaa Sanbataatti hiikamuun hin ta'uu fire jedhe. Yommuu inni kana dubbate warri isaan morman hundinuu ni yeella'an. Ameen. Warri isaan morman hundinuu ni yeella'an. Namoonni hundinuus waan dinqisiisaa inni hojjete hundumaatti hin gammadan. Ameen. Waaqayyoon kadhanna. Namoonni gurguddoota dhaggeeffatu. Biyya kanaatii gaafa Union Speech ta'u namoonni Obaamaan waan inni jedhu dhaggeeffachuudhaaf gurra isaaniitti dhaqamanii televezyiinii isaanii jala taa'u. Anaaf saba kana garuu kan asitti walitti qabe oduu nama guddaa tokko dhaga'uu hin ta'in oduu kee oduu ilma Waaqayyoo oduu Yesuus Kiristoos dhaga'uudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo addana jirrutti ergaan kee jireenya keenya keessatti kan dubbate haa ta'u. Sagaleen kee nu keessatti kan dubbate haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii keetiin ati gidduu keenya deddeebi'i. Ani dubbii keetti nan amana, sabi kun dubbii keetti nan amana. Ergaan kee akka inni waa godhu, sagaleen kee akka inni waa godhu, jechi kee akka inni seenaa namaa jijjiiru, jechi kee akka inni jireenya namaatti hidhaa hiiku, jechi kee jireenya namaatti cabiinsa akka inni fayyisu hundumti keenya beekna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ergaa addaatiin jireenya keenya keessatti deddeebi'aati. Sagaleen keetiin jireenya keenyatti dubbadhu ati. Kanan dhabe. Gidduu keenya amma gochu. Sagalee keetiin nu boossisi ati. Sagalee keetiin bakka jiru nu kaasi ati. Sagalee keetiin lafa teenyaa jiru nu butaalchisi ati. Sagaleen kee nu haa boossisu, sagaleen kee nu haa kolfisiisu, sagaleen kee nu haa iyyisiisu, sagaleen kee nu haa dubbachiisu, sagaleen kee Waaqayyo jireenya keenya tootaalii kan jijjiire haa ta'u. Yesuus Kiristoos namoonni waan namni dubbate nu jijjiiramu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo kanatti sagaleen kee miira keenya kan tuqe haa ta'u. Miira keenya kan tuqe haa ta'u. Keessa keenya kan tuqe haa ta'u. Jireenya keenya kan tuqe haa ta'u. Waaqeffannaa keenya keessatti ati argami. Miira jireenya keenyaa keessatti argami lammee keenyatti bu'eeti. Waaqayyootu irratti dubbate. Waaqayyootu gara koo dhufe. Waaqayyootu seenaa koo jijjiire akka jennutti dubbiin kee maqaa Yesuus Kiristoosiin dhoksaa keessa keenyaatti kan dubbate haa ta'u. Naafannee jirraa maqaa Yesuus Kiristoosiin ati naafa keenya irratti dubbadhu. Dhibee qabnaati dhibee keenya irratti dubbadhu. Ba'aa qabnaati ba'aa keenya irratti dubbadhu. Mee gara keenya kottu ati. Jireenya adda ta'een gara keenya kottu ati. Seenaa adda ta'een gara keenya kottu ati. Haala adda ta'een gara keenya kottu ati. Daangaa diinni keenya kaa'ee diiguudhaan gara keenya kottu ati. Yesuus Kiristoos ati gara saba kanaa kottu. Afurri hamaan humna keetiin kan waraaname haa ta'u. Humni nuun maqaa Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Laphee namaa keessa kan jiraatu, jireenya namaa keessa kan jiraatu, sammuu namaatti dhimma kan ba'u, qilleensa kana keessa kan jiraatu hundumtuu humna du'aa ta'uu Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Yaa Waaqayyo, ati gidduu keenyatti argame miira koo eege, hidhii koo eege ati. Waan saba kanatti dubbadhu sirraa san fudhadhe duwwaa haa ta'u. Kan koo haa dhokatu, kan kee garuu saba kanatti haa mul'atu. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Kuraffannaadhaan gaafan mata duree kutaa kanarratti wanta lallabe yaadachuu. Lammaffaa deebiftee maaliin taatu? Lammaffaa deebiftee maaliin taatu? Gadi hin jettu. Mee lammaffaa deebi'ee gadi hin jedhu enna.
ulfinnaatu. Lammaffaa deebitee gadi hin jettu kan jedhamu ergaan nama gad jedhee jiraatu argama. Hamma sa'aatii kanaatti nama gad jedhee jiraatu, nama gad jedhee deddeebi'u tokkooniti lammaffaan gadi hin jettuudha. Ergaan namarraa dhufus ta'e Waaqayyoo irraa dhufu. Lammaffaa deebitee gadi hin jettu jechuun you were beendii gootee jiraachaa turte amma garuu kana booddee maal hin taatu? Gadi hin jettu. Waaqayyoo ulfinni guddaa laata. Dubartiin kun dubartii goophoodha. Goophooftee jiraatte. Kudhanfanaa himuun isinitti dubbadhu umurii dubartii kanaa hin beeknu. Waggaa 18 namtee akka isheen jiraatte garuu macaafa qulqulluun nutti dubbata. Waa'ee umurii isheetii baruun beekuun anaaf isiniif barbaachisaa miti. Luqaas utuu kun nu barbaachisa ta'ee hin barreessa ture. Garuu kutaan guutummaatti kan inni barsiisu kan inni dubbatu ijoon kutaa kanaa waan tokko duwwaadha. Innis gooftaan Yesuus Kiristoos warra hidhamanii kun isa kanaadha. Waa'ee dubartii kanaa waan baay'een isinitti dubbata. Inni jalqabaa dubartiin kun namoota waaqessan gidduu jiraatti. Hubadhaa isa tokkoffaadha kun namoota waaqessan gidduu jiraatti. Waggaa 18 isaa ol mana kadhataa keessa turte. Namoota waaqeffatan gidduu turte. Lallabamaa turte. Namoonni barsiisaa turani. Baay'inisteerii qabdi turte. Namoota gidduutti argamtee dubbii Waaqayyoo dhageessi turte. Garuu hidhamtuudha. Dubbii Waaqayyoo torban hin dhageessi. Garuu jijjiiramtu. Dubbii Waaqayyoo yeroo hundumaatti dhageessi. Garuu isuma sanaadha. Umuriin ishee dabalaa yommuu deemu rakkinni ishees irruma ture. Namoonni baay'een yeroo barsiisaniidhaan irraa hin deemne. Namoonni baay'een yeroo wangeelatti dubbatan dubbii Waaqayyoo yeroo namoonni itti dubbatan hidhaan ishee irraa hin hiikamne achuma ta'a ture. Hedduun yeroo isaan geeddaramanii kadhatan hidhaan ishee achuma ture. Guyyaa tokko garuu barsiisaa addaatutti ba'e. Barsiisaan kun mana qulqullummaa keessatti barsiisa ture. Barsiisaan kun barsiisaa dubbatu ture nama arguu danda'udha. Oromoon iji ilaaleef maaliif godhu? Iji ilaaleef qabu. Barsiisonni baay'een hamma gaafa sanaatti ilaalaniiru. Hamma gaafa sanaatti barsiisaa turanii garuu jaallatan argine. All of a sudden guyyaa kana garuu namni tokko yeroo inni barsiisu attention isaa fudhatte dubartiin kun hin argeen namni kun. Hallelujah! Waaqayyoo ulfinnaa ta'u. Namni kun hin arge. Nama tokkotu ishee arge. Yesuus Kiristoos nama jedhamu tokkotu ijarra buufatee ilaaleen. Attentionii keessan gara bu'aata. Qalbii Yesuus Kiristoos boojite. Qalbii warra Firoosotaa qabattee beektu boojitee beektu. Qalbii warra lallabanii boojitee beektu. Qalbii namoota faarfatanii boojitee beektu. Qalbii namoota itti dubbatanii boojitee beektu. Guyyaa sana garuu qalbiin Yesuus Kiristoos ofitti harkifte. Qalbiin Yesuus Kiristoos gara keenyatti harkifamu ameen. Ofitti harkifte. Yesuus Kiristoos maal godhe gaa jalqaba hin ilaale dubartii kana. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota hin ilaala ameen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota bakka isaan qophaa'anii jiranitti ilaala. Hiriyyaan kan sin ilaalle, lubi kan sin argine, faarfataan kan sin argine, namni raajii dubbatu kan sin argine. Today is the day Yesuus Kiristoos si ilaala ameen. Waaqayyoo ulfinnaa ta'u. Yesuus Kiristoos si ilaala. Namoota barootaaf hidhaman, namoota bara hedduudhaaf hidhaman, namoota guyyaa hedduudhaaf hidhaman, namoota waggoota hedduudhaaf hidhaman kan arguu danda'u gooftaa Yesuus Kiristoos qofaadha. Anaaf isin akka sabaatti hidhamoodha. Isa kana dubbachuun namoota baay'ee rakkisaa. Akka sabaatti hidhamoodha. Akka sabaatti gadi jennee jiraanna hojjechuu hin dandeenyu. Akka sabaatti gadi jennee jiraanna malee hojjennee ija cabsannee ija jabaannee dubbachuu hin dandeenyu. Iyya keenya United Nations hin dhaga'u. Iyya keenya European Union hin dhaga'u. Iyya keenya African Union hin dhaga'u. Iyya keenya namni dhaga'u hin jiru. Iyya keenya mootonni Afrikaa hin dhaga'ani. Iyya keenya akka gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhaga'ame. Hallelujah! Iyya keenya hin dhaga'a. Iyya saba isaati Waaqayyo hin dhaga'a. Gooftaa Yesuus Kiristoos namoota qophaa'an har'aa hin ilaala.
ija nama tokko yoo hawwattee hin beektu. Ija nama tokko hawwattee hin beektu, ija nama tokkootiin ilaalamtee hin beektu. Yesuus Kiristoos gaafa inni ija isaa irra buusu garuu hin mul'atte. Nama mul'isaaf kenne. Waaqayyo ulfinnaa ta'u. Dhumarra teessi turte, dhumarra ilaalamti turte. Gaafa iji Yesuus Kiristoos irra bu'u gara fuulduraatti darbatamtee dhufte. Darbatee si fida gara fuulduraa. Ameen. Waaqayyo ulfinnaa ta'u. Darbatee nama gara fuulduraatti fiduu kan danda'u gooftaa Yesuus Kiristoos qabaadha. Garuu sababiin gooboo keenyaa maali? Inni kun nutti hin tolu. Garuu nan dubbadhaa arjii isin godhasaa. Sababiin goobonneef maali? Sababiin gooboo keenyaa inni tokko nooma. Tokko nutu wal goobesse. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu barbaachisuu numatu walii kaa'e. Waaqayyo nu gargaara. Dirqama Yesuus Kiristoos nu gidduutti argamuun isaan barbaachisu isa kanaaf simatu walii ka'a. Situ wal gadi qabee wal gadi qabuurra wal kaasi. Wal gadi qabdee birtaa cabsi gooboo sana gooftaan si gidduutti mul'ata. Namoonni wal gadi qabu. An nama baay'ee goobesse. Ati nama baay'ee goobessite. Wal goobessinee jiraanna. Garuu guyyaa har'aatti gooftaa Yesuus Kiristoos akkamii isa hin barbaada. Isatu dhufee hiikatuun ta'in simatii ta'a. Aliyaasaariin itti hiika. Abiyooti namatti hiiki, askaale namatti hiiki, lubaa namatti hiika, obbo Biraan walitti hinna, maqaa namoota waamee isinitti dubbadha hin hinna amma mata mataatti wal hinna har'a. Ingidaan eegu waasii eegu namoota hiinee jirra. Kanaaf namoonni yeroo hundumaa gad jedhanii jiraatu hojjechuu hin danda'ani. Akka inni sirrattisu beeka. Garuu har'a namoota bendii godhumaa ol qabna kan ilaalan. Cekinya lupa, iya tak ingin gombesena. Tufidan nama kali kamera, jemban nama kali kamera, walirat kaulah nama kali kamera, cengi saya butuh dia kesan nama kali kamera. Wakai Allah kata nama kali itu warga. Isa jitu dia kata itu, isa tufat dia kata itu. Namun ni anisin tufat itu bikotin, namun ni anisin tufat itu jeratan. Kuno fulawak ayo berarti Yesus dapat anak bisa. Maka Yesus Kristus ini anak bisa. Frota ko sabanana. Fula Yesus Kristus itu kan anisin gadis sisa undum tugu ya nanti anak bisa. Forgive one another. Isi nama, isi boleh saja. Wahai nama ini lupa tiada nama iki. Confidence kita baru nama kita mau curah. Generation ini kita nama orang gadis sisa kan kita mau curah. Confidence kita baru. Kristus gopuma kita sihika. Mewalina, iung gadis itu dari itu lah. Personally, aku community iung gadis itu dari itu. Biar kayu berbaru lah, walhinna. Sekarang bukti boleh tuntai anak sintu boleh. Kenapa kayu kisah? Nama asitir kundan deh, oke, mana dari itu berbelati, I have forgiven you. Akan gaji si bahasa subeka, lalu nama hiki. Oleh sekian dalam pesan dekik alam anu kadata. Dekik alam. Dekik alam apa? Karena mata anda bersu. Kamu kan nabi, ini unik di sisi celah. Maka ayah udah desi celah. Maka ayah itu mereka coba deh. Maka ayah itu mine. Berreformi ko nama mereka mine, judge ko nama mereka mine, hasam ko nama mereka mine, manatyo duno desu nama mereka mine saja namu. Yang le namu tak ko besne hina, wal hina. Haleluya. Waaqayyoon ni hidhaayiku. Inni caba namaa sobbu, inni yelloo namarraa kaasu. Waaqayyoo hafuura isaa qulqulluudhaan nu gidduu jira, galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Waaqayyo jira. Waaqayyo waan jiru, waan hojjetu, amma yommuu kana tokkoon keenya miira keenyatti bubbu'aa jira, galanni Yesuusiif haa ta'u. Akkuma obboleessi koo jedhe daqiiqaa lama maqaa Waaqayyo waamee kadhadhaa. Yaa Waaqayyo gooftaa Waaqa jiraata.
Aneef sabni kun yommuu kana fuula kee dura jirra. Oobdii mana keetii miilla kee jala teessoo kee iddoo aarsaa keetii jirra. Ilaa yaa Waaqayyo nu fayyisuuf dubbatta. Ilaa yaa Waaqayyo nu hiikuu barbaadda. Ilaa yaa Waaqayyo gomboo keenya ol qabuu barbaadda. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadha. Yeroo hundumaa kan boquusaa jabeessu gaaf tokko hin qabatte. Ilaa yommuu sagaleen kee amma battala kana nutti dubbatu. Karaa garbicha keetii yaa Waaqayyo sagaleen kee yommuu fayyaa. Gomboo keessa of qajeelcha. Isa boobessite ergami. Isa cabsite tuphi yommuu ni nuun jedhu. Akka nuti boquu keenya jabeessine gaaf tokko tasa cabuu nurraan geenye maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadha. Ofii koo saba koo kanas qabee fuula kee duratti san dhiyaata. Maqaa Kiristoos Yesuusiin namni maallaan jedhaa fakkeessee inni nu qabe akka nu tokkoleessan inni akka nu tokkoleettiin inni akka nuti gurguddootan inni akka nuti yaa Waaqayyo hiriyoota hin hinne inni nu qabe inni gaarummaa butuun ta'in hammeenyatti nu tattaafachiisu inni eebba keenya bira akka seenu dhabu maqaa Kiristoos Yesuus isa rooboo eegayeetiin kan cabe haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ilaalcha keenya irraa kan cabe haa ta'u. Maqaa Yesuusiin yaada keenya irraa kan cabe haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin seenaa nuti ofiif keenye seenaa nuti mataa keenya ol gurguddisuuf keenye bilchina mataa keenyaatiif hambifannee irratti nan dubbadha. Yesuus Kiristoos inni du'ee rooboo ta'e hunduma gararraa inni jirutu jiru hunduma gara godhee nuuf salphate amma nu gidduu jira. Ati inni nama garaa addaa qabdee teessu maqaa Kiristoos Yesuusiin kan cabne ta'e. Kan cabne ta'e. Yesuus Kiristoos barbaraan gooftaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos dubartii kana hin argee ofitti waamee harka isaatti buuse. Harki Waaqayyoo yeroo nutti uumamaa ta'a. Dubartii kana harki Yesuus Kiristoos utuutti bu'in dura harka kan biraa dura ture. Harka kan biraatu gadi qabee ture. Harki kan biraan hidhee ture. Harka sana irratti harki Yesuus Kiristoos gaafa dhufu ol kaasa. Erga Waaqayyoo nu taa'u. Waaqayyoo fulfinnaatu. Harka isaatti buuse Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos dubartii kanatti erga bu'ee booddee dubartii kana hin bareeche. Nama bareechaa ta'e. Waaqayyoo fulfinnaatu. Hin bareeche. Qirtsi ishee deebisee dhaabe. Dubartiin kun bareedduu turre. Namoota dinformiti ta'anii namoota qaama ishee irra. Hafuuratti nama bareecha, foonitti nama bareecha. Biyya kana keessatti Waaqayyo nutti bu'ee kan harka isaatiin hafuurattis foonittis hin eebbifamne. Ameen. Meeqan kee du'eera hafuuratti, meeqan kee du'eera foonitti, meeqan keetu gadi qabamee jira. Today is the day Yesuus Kiristoos si argaa ofitti si waama harka isaa sitti buusa. Waaqayyo fulfinnaa ta'u. Harka eenyutu sitti bu'ee jira? Harka eenyutu sitti toluu ni dhala? Harka Waaqayyo sitti bu'a. Dubartiin kun yeroo harki gooftaa Yesuus Kiristoos itti bu'u hin deebite. Hin bareedde, hin miidhagde. Waaw! Utuu dorgommiin miidhagummaa jiraate anaaf singitti yoo tokkoffaa baala. Anuma dhufaa. Dhaqoose. Waaqayyo duratti beauty contest jedhamu yoo danda'u hunduma keenya tokkoffaa baalaan kennu jiru. Waaqayyo fulfinnaa ta'u. Inni rifeensi isaa doxinnootti bu'an. Gadoosi tokkoffaa nama ba'a. Galanni guddaan Waaqayyo haa ta'u. Egaa Yesuus Kiristoos dubartii kana harka isaatiin yommuu itti bu'u dubbii ishee geddare lakkoofsa bira arfaffaa irratti. Akkaataa isheen itti jiraattu siin geddare. Harki Yesuus Kiristoos nama geddara bara. Isa dubbachuun barbaada ciksee. Hamma harki Waaqayyoo sitti hin bu'etti yuu arseera. Achuma jira. Garuu harki Waaqayyoo sitti bu'aa si jijjiirame. Harki Waaqayyoo yommuu namatti bu'u harki Yesuus Kiristoos Maariikoos boqonnaa tokko lakkoofsa 31 irratti amaatiin Phexrositti bu'e. Maariikoos tokko 31. Amaatiin Phexrositti yommuu bu'u immoo dhanda gubaa tempireecharii ishee isa ol keessaa buqqise. Namoonni baay'een tempireechariin keenya ol ka'aadha. Gooftaan akka nutti bu'ee nu keessaa baasu. High temperature namoonni taane jira. Wordii namaa funaanu namoonni akkasii. Vocabulary namootaa erga funaanii godha. Akkasuma jettee amantaa fayyadamuun boolla qotaaf. Boolla nama qotu namnis boolla siin qotu qubee Waaqayyoo akka ta'u tempireecharii yoo ta'u si keessaa buqqisa. Ameen. Yesuus Kiristoos amaatiin Phexros quba isaatiin ergatti bu'ee booddee dhalla gubaan irraa sokkinaan kaatee sarbii
sitti bu'uun hin jiru. Yesus Kiristoos gaafa nutti bu'u hawaasatti nu makaame. Maariqoos tokko 41 irratti immoo 31 41 irratti immoo namicha lamsaa tokko harka isaatiin itti bu'e Yesus Kiristoos. Maal akka nu labseessira? Maaliin labsoofne jirra? Har'a qubii Waaqayyoo nutti bu'ame. Harki Waaqayyoo nutti bu'ame. Maariqoos 5:41 irratti immoo Yesus Kiristoos intala Yaa'iroos dhaqee kaasee du'a keessaa kaase. Harka Waaqayyoo duwwaatu du'a keessaa nama kaasa. Harka Waaqayyoo duwwaatu goofoo nama qajeelcha. Quba Yesus Kiristoos duwwaatu jireenya namaa sagajjere qajeelcha. Qubii Waaqayyoo nutti bu'ame. Hin alaalee hin waamee harka isaatiin itti bu'e. Immediately instantly dubartiin kun hin fayyine. Challenge isin godhaa. Harka isaatiin erga itti bu'ee booddee Yesus Kiristoos hiikamtee taa'ee achuma ta'ee dhufannaa harka wal qabna. Wal hiikname hiikamtee taa'ee gooftaan si hiikeera waliin jedha. Gooftaan si hiikeera waliin jedha si hiikeera. Anis si hiikeera. Hallelujah. Wal hiikame gooftaan si hiikeera. Gadiin jedhame. Hallelujah. Gadiin jedhame. Amen. Gadiin jedhame. Amen. Inni si hiikaa dubbadhu. Waaqayyoo fulfinnaa ta'u. Ijji jabanna. Gara hiikamuutti fide Yesus Kiristoos dubartii kana. Garuu utuu hiikin dura Yesus Kiristoos burqaa ishee hidhe sana argate. Maaltu nu hidhe laata? Akka nuyi ikonomikali ol hin jenne, akka nuyi siyaasaan ol hin jenne, akka nuyi hawaasa keessatti ol hin jenne, akka nuyi jireenyaan ol hin jenne, akka nuyi fayyaadhaan ol hin jenne, maaltu nu hidhe laata? Waaqayyo warra burqaa isaa argata. Waan fedhe yoo ta'u Waaqayyo burqaa isaa argata. Yesus Kiristoos burqaan dubartii kanaa akka inni nama hin taane beeka. Akka dubartii kanaa rakkisa. Akka inni haala hin taanes beeka. Hafuura hamaadha jedhe. Hafuura hamaatu maal godheedhan? Si hidheedhan. Hafuura hamaan nama hidha. Waan nama hin hidhaman sinitti fakkaatin hafuura hamaan jireenya namaa hidha. Hidhidhe. Isa booddee Yesus Kiristoos automaatikaalii hafuura hamaa sana rukute. Hafuura hamaa nurratti qabu Waaqayyo haa rukutu. Rukute Yesus Kiristoos. Har'a burqaan hidhe Yesus Kiristoos hin gosa. Burqaa dhukkubaa nu keessa jiru Yesus Kiristoos hin gosa. Burqaa siyaasa keenya isa qabe hin gosa. Burqaa jireenya keenya dadhabbiidhaan isa muute gooftaa Yesus Kiristoos hin gosa. Gaafa burqaan gogummaa hiikamutu jira. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos burqicha erga gorsee booddee hiikamutti fide. Amma gaa hiikamuu booddee waan tokkotu jira. Hiikamuu jechuun hojjechuu jechuu miti. Shanaffaa irratti hojjechuutti fide. Waaqayyo fulfinnaa ta'u. Gaafa hojjechuutti dubartii kana fidu Yesus Kiristoos dubartii kana erga hiikee booddee ol qajeeltee deemutti kaateedha. Akkaataan nuyi duritti jiraannu nafa. Akkaataan bifi keenya inni durii nafa. Deebinee maal hin taanu? Deebinee maal hin taanu? Deebinee hin goggoofnu. Deebinee hin goggoofnu. Yesus Kiristoos immoo gaafa nu hiiku keessaa alatti yookaan alaa keessatti nu fayyisa. Gaafa duraa sanitti nu fayyisa. Dubartii kana fiizikali Yesus Kiristoos erga fayyisee booddee hafuura isa ishee qabe immoo keessaa fuudhe. Hafuura nu qabe Waaqayyo keessaa haa ifatu. Hin fayyise dubartii kana fiizikali erga ishee fayyisee booddee emotionaalis ishee fayyise. Gaafa ol jennu immoo erga ol jennee booddee waan tokko argina. Dur gadi jennee jiraanna amma garuu ol jechuu jalqabna. Waaqayyoo fulfinnaa ta'u. Ol jechuu jechuun theologically proving gochuun dandeessan garuu waan tokko hin dhufan. Kan dhaabbii theologically garuu sinitti hin dhufan. Dubartiin kun yeroo hundumaa lafa laaltee jiraatti. Yeroo hundumaa kan itti mul'atu makiinaa Hondaa Toyotaatti jijjiiru, makiinaa bareedaa jijjiiru, kophee gaarii jijjiiru, waan lafarraa, waan biyya lafarraa, sooruu, jireenya lafarraa, waan badiisaa, waan nama dhiqqisu hundumaatu qabatee jira. Inni kun barbaachisaa miti jechuu kophee. Waaqayyo makiinaa bareedaa sanii qabe. Attentionii dubartii kanaa kan qabate garuu kanaa gaafa gooftaa Yesus Kiristoos dhaqee ol qajeeleedhu iji inni dulla kanaa keessaa nutti fedhe. Iji keenya eewu na ilaalu yaada taasisa. Iji keenya eewu na ilaalu. Waaqayyo na ilaalu. Lafa ilaaluuti gara Waaqayyo ilaaluutti ishee fide. Gaafa Yesus Kiristoos ishee qajeelchu immoo gaafa Yesus Kiristoos ol ishee qabu tuqaa gosa torbaffaa isa xumuraa jiru. Gaafa Yesus
provision matuma bayi nonduma. Afurwa kayo na motat wala ka kesa buena rakinu mamurenda. Afurwa kayo lutti buena rakini sa umam. Wa kayo bulbunna. Kibitwa kayo lutti buena koni sa umam. Gawan wati kana Yesus Kristus buku namatu mataran tulai. Hingga ila bajrani gam fa babasani malat tabiti tahu. Quran tabiti kau denda. Akad itu tidak wakau kayo tidak bunta. Amen. Grup itu mengusai Yesus Kristus ketika grup itu menguasai dunia ini tajajilu marwacu kamu kayo nak kabutkan. Mengusai Yesus Kristus orang yang rajkan Dewi kawa. Minwa kayo Dewi kawa. Amen. Jumpi kamu Yesus Kristus jumpi nu berdenang Indian lah aja. Indian lah aja. Dino tu kuat kayo Indian lah selesai. Jolle ke sangkang kawan, kujina ke jangan kawan, cerainya ke jangan kawan, akan orang jalan ke jangan kawan, mungkin Tuhan bagi yellow, amen. Erka yellow ni botek bakat, bakatan. Lama fadi abis mana tahu kak? Lama fadi abis mana tahu? Jadi jangan lama fadi abis, kalah. Kaki maki kaki Yesus Kristus sebagai orang yang berkejuan dengan misi itu. Ofituan, hasil buang ini ofituan. Ini kun nak ergat, ini kun wadah nak ergat, ini kun ada di abori, kenap kuda ergat. Zaman misal kanan wame